Ministeerri raayyaa ittisa biyya Ameerikaadhaa Peentaagoon waraana Iraanii wajjin wal qabate Ispeen miseensummaa neetoo keessaa baasuuf karoorfachuun dhagahame. Peentaagoon Ispeen miseensummaa neetoo keessaa baasuuf maaliif yaade? Ispeen michuu Iraan waan taateef immoo sababa biraatu jira kan jedhu bal'inaa oduutiin dhiyeessina. Ameerikaan diroonii waraanaa Iraan ittisuudhaaf teekinooloojii addaa Yuukireen gara Suudi Arabiyaatti bobbaasuun dhagahame. Sababa waraana Iraan wajjin taasifamaa jiruun dandeettiin misaayila Ameerikaa irrachaa dhufuun dhagahame bal'inaan dhiyeessina. Kumni Komaandoo Poolisii Federaalaa Itoophiyaadhaa dandeettii isaa meeshaa waraanaa ammayyaa waliin haala hin eegamneen ol guddisu Komishineriin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Komishinar Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el bal'inaan dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Jimmata arraa eebila 24 bara 2026 iccitiin imeelii ministeera raayyaa ittisa biyya Ameerikaa Peentaagoon jalaa miliite akka agarsiiftetti Ameerikaan miseensota neetoo kanneen lola Ameerikaan Iraan wajjin taasifte Indeegra jedhamu adabuuf yaada akka jirtu agarsiiste jechuudhaan miidiyaan Reuters gabaasee jira. Ameerikaan miseensota neetoo yeroo waraana Iraan tumsa waraanaa barbaachisaa Ameerikaaf hin kennine adabuuf filannoowwan adda addaa dhiyeessaa akka jirtu imeeliin ministeera raayyaa ittisa biyya Ameerikaa ifa godhuun gabaafamee jira. Ameerikaan biyyoota Indeegra jettee addu keessa Ispeen takka hoggaa taatu tarkaanfiin biyyattii neetoo keessaa baasuuf eegale akka filannootti dhiyaachuun isaa dubbatamee jira. Ispeen naannoo qilleensa isii xiyyaarota waraanaa Ameerikaatti kan cufte hoggaa ta'u Ameerikaan Iraan haleeluuf buufata waraanaa isii akka hin fayyadamne dhorkuu isiitiin haalaan qeeqamaa kan turte hoggaa ta'u amma immoo sanarratti hundaa'uudhaan Ameerikaan murtii neetoo keessaa isii baasuuf yaadaa jiraachuun ibsamee jira. Imeeliin keessoo qondaaltota olaanoo Peentaagoon jidduutti naannaa jiru akka jedhametti tarkaanfiin Ameerikaan biyyoota miseensota rakkisoo ta'an irratti fudhachuuf dandeessisan bal'inaan ibsamee jiraachuu Reuters gabaasa. Tarkaanfiiwwan ibsaman keessaa inni jalqabaa immoo Ispeen miseensummaa biyyoota neetoo keessaa baasuu hoggaa ta'e kunis Ispeen waraanni isii miseensota neetoo keessatti akka hin hirmaanne kan dhorku ta'uun ibsame. Ispeen gamtaa kana irraa dhorkuun yookaan neetoo keessaa baasuun ejjennoo fi ijoo bu'uura adabbii Ameerikaa akka ta'e ibsamee jira. Tarkaanfiin inni biraa immoo dhimma odola Foolkaand gamaaggamuudha jedhamee jira. Inni kun ammoo Ameerikaan naannoo Biriitiinii fi Arjentiinaa jidduutti tan argamtu wal falmisiisaa taate yeroo gargaraatti tan kaafamtu odola Foolkaand jedhamurratti gaafii dhiyeessite irra deebii ilaaluu fi dhiisuu isii irra deebitee kan laaltu ta'uu Reuters gabaasee jira. Tarkaanfiin tun kan fudhatamte erga Biriitiin gaafii deeggarsaa Ameerikaan Iraan Strait of Hormuz cufuu wajjin wal qabatee daandii kana bansiisuuf gaafatteen booda hoggaatu kanaas immoo Biriitiin gaafii kana erga kuffifteen booda Ameerikaan yaada kana yaaduun dhagahame. Imeeliin kun akka ibsutti biyyoonni miseensota neetoo naannoo qilleensaa fi buufata waraanaa sarbuu isaaniitti mul'isan kanneen akka Biriitiin fi biyyoonni biroo kan adabaman ta'uun ibsamee jira. Gamtaa waraanaa kun loltoonni Ameerikaa naannoo qilleensaa buufataaleetii fi balallii akka seenee hin taasifne dhorkuu isaaniitiin kan adabaman hoggaa ta'u ulaagaa walta'insa xiqqaa neetoo keessa cabsan jechuudhaan Ameerikaan tarkaanfii fudhachuuf yaadaa jiraachuun ibsame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanaan dura immoo michoota neetoo Strait of Hormuz keessatti deeggarsa humna galaanaa kennuu diduudhaan kan qeeqaa ta'u Tiraamp irra deddeebiin Ameerikaan gamtaa kana keessaa bahuu akka dandeessu dubbate turuun yaadatama. Kanaan dura immoo ministeerri ittisaa biyya Ispeen Margaaritaa Roobeels lola Iraan irratti baname seeraan alaa fi haqa kan hin qabne jechuudhaan balaaleffatee turuun yaadatama. Ministeerri muummee biyya Ispeen Pedro Sánchez biyyi isaanii gamtaa kana keessa baasuu malee dantaa biyyaalessa isii hin miidhu jechuudhaan Ameerikaa dursuun dhagahame. Sanada keessoo Peentaagoon kun akka ibsetti miseensota neetoo jidduutti qoqqoodinsi jiru daran babal'isuu danda'a jechuudhaan yeroo ammaa tana yaaddoon uumamee jiraachuun gabaafame. Oduu Ameerikaadhaan wal qabatuun Ameerikaan diroonii Iraan ittisuudhaaf teekinooloojii Yuukireen fayyadamuuf gara Suudi Arabiyaatti bobbaasuun dhagahame. Ameerikaan diroonii Iraan ittisuuf sirna hordoffii Yuukireen qopheessite Sky Map jedhamu buufata humna qilleensaa mootii biyya Suudi Arabiyaa keessatti bobbaasuu eegaluun dhagahame. Tarkaanfiin tun qaawwa sirna ittisa qilleensaa Ameerikaa keessatti mul'ate kan agarsiisu hoggaa ta'u kanaan dura yeroo waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa diroonii Shaa'id Iraan hordofuu fi kuffisuu irratti bu'aa qabeessa ta'e mul'achuun dhagahame. Kan nama ajaa'ibsu ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp gaafii deeggarsa pirezidaantii Yuukireen baatii sadaasaa keessa dhiyeesse kuffisuudhaan diroonii qolachuuf gargaarsa isaan barbaachisaa jechuudhaan deebi'ee gaafachuun dhagahame. Amma garuu ogeeyyiin waraana biyya Yuukireen Ameerikaanota leenjisuuf
buufata kana gahuun ibsameet jira. Jijjiiramni kun haleellaa dhiyeenya kana buufata xiyyaaraa Piriinsi Sultaan irratti raawwatame hordofee kan dhufe waggaa ta'u xiyyaarri raadara barbadeessuu fi taankaraa barbadeessuu danda'u achitti bobbee jiraachuun ibsame. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti ammoo taateen kun baasii guddaa Ameerikaan baaftullee qaawwa yeroo dheeraa ittisa qilleensaa Ameerikaa irratti mul'isa ta'uu ibsaniit jiran. Buufanni kun yeroo ammaan tana teekinooloojii biyya Yuukireenii fi sirna Ameerikaan walitti makamuudhaan yeroo ammaan tana gargaaramuuf yaalamaa kan jiru waggaa ta'u garuu yeroo yaalii jeequmsaa fi balaawwan mudatan tokko tokko haleellaa diroonii qolachuun ammallee qormaata Ameerikaatti akka ta'u ibsameet jira. Gama biraatiin ammoo sababa waraana Iraanii fi Ameerikaan wajjin taasisaa jiraniin misaa'eloonni Ameerikaa dandeettiin isaa irra jiraachuu dhagame. Hojiin waraana dhiyeenya kana Iraan hirmaachisee kuusaa misaa'ila Ameerikaa irratti dhiibbaa uumee jiraachuu himame. Kunis biyyattiin waraana bal'aa dabalataaf qophaa'uuf yaaddoo keessa kan galte waggaa ta'u kunis Ameerikaan hanqinni waraanaa isii mudatuun ibsame. Dandeettiin diroonii waraanaa Ameerikaa kan gabboo waggaa ta'u misaa'eloonni isiitis yeroo ammaa tana rakkoo keessa jiraachuu xiinxaltoonni himan. Akka xiinxaltoonni waraanaa jedhanitti meeshaaleen Patriot taadii fi kanneen biroo sirriitti qajeelfaman bal'inaan itti fayyadamaa turanii turan. Haa ta'u malee ammoo yeroo ammaa tana dandeettii misaa'ila Ameerikaa irra ta'ee jedhanitti ibsan. Kuusaan amma jiru ergama gara fuula duraatiif gahaa ta'aa jedhamee kan himamu ta'ullee misaa'ilota itti fayyadamaa turan bakka buusuuf waggoota hedduu akka itti fudhatu ibsameet jira. Qondaaltonni Ameerikaa ammallee dandeettiin ittisa biyyattii amanamaa ta'uu kan himan waggaa ta'u waraanni kun yoo harkifate yookaan yoo ture wallabdee biraa yoo harkawte humni dandeettiin oomisha misaa'ila Ameerikaa irratti jiraachuun ibsameet jira. Kanaanis ammoo ogeeyyiin Ameerikaa kana akeekkachiifte waggaa ta'u haalli kun Ameerikaan tarkaanfii waraanaa itti aanuuf of eeggannoodhaan akka laaltuu dirqisiisuun himameet jira. Humni komaandoo poolisii federaalaa Itoophiyaadhaa dandeettii isaa meeshaa waraanaa ammayyaa wajjin haala hin eegamneen ol guddisee jiraachuu Komishinariin Komishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Komishinar Dambalash Gabra Mikaa'el hime. Ajajaan olaanaan Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Komishinar Jeneraal Dambalash Gabra Mikaa'el akka jedhetti hojii humna komaandoo keenya gara dandeettii iswaatitti ol guddisuu fi meeshaalee isaa fooyyessuudhaan dandeettii hojii gosa kamuu gahumsa olaanaan gaggeessuuf ijaaree jiraachuu eebba guyyaarraa sagantaa iswaa irratti argamuudhaan haasawaa iseen ibsate jira. Komishinar Jeneraal Dambalash Gabra Mikaa'el akka ibsetti leenjiin kun barsiisota garee iswaat biyya chaayinaatii dhufaniin kan kenname waggaa ta'u kanneen dandeettiidhaa fi muuxannoo addunyaa irratti hunda caalu qabaniin akka teessifsete jira. Ministeerri nageenya hawaasaa biyya chaayinaa tola ooltummaadhaan gara biyya teenyaa dhufanii garee iswaat poolisii federaalaa Itoophiyaatiif leenjii kennuu isaaniitiif galateeffatee jira. Yuunivarsiitiin poolisii Itoophiyaa buraalee leenjii garee iswaat kennuu irratti itti gaafatamummaa akka fudhatuu fi leenjii kanaaf of danda'ee qajeelfama akka kennu kan ibsa waggaa ta'u Yuunivarsiitiin poolisii nageenya uummata chaayinaatti illee waliin tumsuudhaan dandeettii fooyya'aa akka agarsiisu ibseeti jira. Komishinar Jeneraal Dambalash Gabra Mikaa'el gara fuulduratti illee waltajjiiwwan gurguddoon idil addunyaa ardiilee naannoo fi biyyoolessaa biyya keenyaa keessatti waan gaggeeffamuuf dandeettii nageenyaa sirna bulchuu danda'u irratti murteessaa ta'uu ibseeti jira. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaatii fi humni komaandoo Riippaabilikaanii keessatti gareen iswaat irratti adda durummaadhaan kan leenjifaman ta'uu ibseeti jira. Itti aanaan pirezidaantii Yuunivarsiitii Poolisii Itoophiyaa Dr. Taamiraat Mulugeetaallee akka jedhetti leenjiin akkasii muuxannoowwan idil addunyaa kaniif keessatti hammatee fi tattaaffii fi itti fufiinsa qabuun yuunivarsiitiin keenya wiirtuu saayinsii fi teekinooloojii poolisii ta'uun itti fufaa jechuudhaan ibse. Leenjifamtoonni ogummaa fi muuxannoo addaa horatan hojiirra oolchuu fi ergama dhaabbata isaanii galmaan gahuudhaaf kutannoo akka qaban ibseeti jira. Pirezidaantiin kun itti dabaluudhaan yuunivarsiitichi dandeettii leenjistoota mataa isaa guddisuu fi bu'uuraalee leenjii barbaachisoo ta'an dhiyeessuudhaan leenjii itti fufiinsa qabuu fi eegdandee ijaaruudhaaf kan mirkaneessu ta'uu ibseeti jira. Itti aanaan pirezidaantii leenjii yuunivarsiitii poolisii Itoophiyaa kabajamoo gargaaraan komishinar Darajee Asfaw adeemsa leenjii keessatti kutannoo fi fooyya'insi dandeettii mul'ate baay'ee kan nama jajjabeessuu fi kan nama abdachiisu ta'uu ibseeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.